ijaamtu isinirraa qabu seenaa taarifa gartee bilchinaanii gaddiirtanii addanuu baaftanii akka bayaana gootanii as booda waa'ee Israa'el namni sagalee tana dhaggeeffatee deebi'ee nama biraan gaafatu adda baate jeetii yaada. Duba nuti har'aan tana sagantaa tana qabannee wanni as baaneef akka reefu ustaanni keenya Saazamzaa Hashim jaanitti wanni nurraa eegamu ta duraa wanni akka du'aa'iidhaan jirtu du'aa'ii ummata keenya saniif godhuudha qabna. Ummata keenya foon keenya jechuun ummata islaamummaa wajji qabnu diintu waajiba nurra godha dirqama jechuudha. Ta biraa wantoota gartee miidiyaa irratti hedduu gadhiifamee jiru ammaan tana mi'a jara kana hanga dandeenyitti qarshii 4 ta'e qarshii 2 ta'e irraa qabachuu danda'udha. Waan biitti Israa'el san oomishtu ummata hedduu waa oomishuun beekamu ummata dhiyeessa guddaa addunyaaf waa dhiyeessu waan ta'aniif waan isaanis irraa qabachuu danda'uun ummata san gargaaruu irraa qalbiidhaan itti qulqulluu ta'uudha. Ni dadhabne malee islaam ummata gargaaruu qabnu dhugaa sayyoo dubbanne islaamummaatu walii tokko nu godha malee banii Israa'elii fi Falastiin ummanni Arabaa kun deemanii ummata walii galu isaanii irra walii dhiyaatan nurra gama keenyaa yoo taate akka Itoophiyaatitti ummanni Yahudaadhaa Itoophiyaan jira akka seenaan dubbattutti nama 130 oltu Israa'eloonni Juush warri jaansan biyya tana seenee jira. Asiillee erga lafa harkatanii garas achi godaananii achi jiraachuu jiru hedduu jira. Nuufi ummanni Yahudaa as keessa jiru sun illee dhiigaanillee addaan fagoodha ummata walitti dhiyaatuu miti. So dhiigaan oduun taane islaamummaadhaan diiwwan dirqama nu godhe jechaa jechuudha. Xiyyeeffannee waa'ee isaanii dubban islaamummaan ammaas namummaas waan kabajju jecha waan namummaa irratti hin dalagamne achitti dalagamu jira. Duba Ustaad Ibsaan fa'aa waa'ee banii Israa'el erga hangas dubbatanii animee Falastiin jechuun biitti Falastiin jalqaba akkamitti warri banii Israa'el tun akkamiin lafa san qubattee waan jiru jechuudha. Israa'eloonni akkamiin lafa san dhufan. Banii Israa'el ummata dandeettii qabu. Ummata naggadatti ummata beekamaati. Rabbiin shiraan isaan fasaade ummata shira beeku jechuudha. Addunyaa tana Raashiyaa mootummaa Raashiyaa guddoo mootummaan Raashiyaadhaa akka ammaan tana biitti Ameerikaadhaa mana mariidhaa qabdi. White House keessa mana marii beekamaa paarlamaa isaanii achi bakki shuumee shaaru manni marii Ameerikaadhaa isaanii shuumee shaaraa asitti isa maal janiini Raashiyaa keessatti manni marii isaanii doom jaaniin doom waan doomtuu doomsirii doomfoor akkana qaban doomii qabdi Raashiyaan. Doomii kana keessatti doomwwan keessaa lakkoofsi banii Israa'el Raashiyaa keessatti gosa taan irra guddaan tahin lakkoofsa beekamaa qaban kabiitti biyya isaanii tahin dhiibbaa godhanii kursiilee fudhatanii jechuudha. Kursii yoo namni du'ellee nama Israa'el fidanirra kaayan jechuudha. Kabiitti sun biyya isaanii tahin hatta biyya san keessatti kabajallee hin qabne. Dandeettii shira xaxoo qaban jenna. Fakkeenyaaf amma Almaaniyaan biitti Naaziidhaa sun seera baaftee amma dhiyoo tana seera maal jedhu seera alaabaa Falastiin biyyattii keessa ol qabuun dhoorkaadha jettu. Biitti diigamiinsisii jarmanni isii diige maali? Biyya Almaaniyaadhaa jarman Almaaniyaa jechuun afaan Arabaatti jarmanni isii diige Yahudaa jibbeensa Hiltirar Yahudaa jibbuu fi xiyyeeffannaa isaa Yahudaadhaaf qaban jibbeensa isaa Yahudaa jibbaniitu biyya san diige. Garuu har'aan tan achi keessa harka kaayatanii hanga biitti sun seera isaanii baaftu dalaguu danda'an. Ameerikaa keessaas akkasumatti harka qaban. Addunyaan isaan kana lafa gaafa dura Israa'el biyya Falastiin qubattu Israa'el qubachuu dura biyya Falastiin tana qofaa miti bakki isaan filatan biyya 3. Biyya Arjentiinaa filatan jira. Biyya Gaanaa moo Afrikaa tana keessaa biyya takka filatan jira. Falastiin Madagaskar filatanii jiran biyya 3 tana mirchaaf dhiyeessa. Eessa hagoon jiddu gala kana kunoo Falastiin bakki tun
walakkaa lafaati gamanattis bal'ifachuu nuuf taati ammas kitaaba keessattis booda Yahudaan achi humna godhatti waan jedhu waa hedduu laalanii lafa san qubatan akkamiin qubanna jechuu haasan bara 1948 namni gaafa san qubate je'eeti taarikhni addunyaa barreessa garuu qubsuun isaanii gaafsanii qubsumti isaanii waggaa 200 dur shira yeroo dheertuudha jechuudha dhaloota dabarsuu beekan qabsoo bara 1798 keessa walgahii jalqabaa teessoo jalqabaa godhan jechuudha. Odoo oofanii bara 1860 keessa dhaaba kana jaarrata. Dhaaba Suuyuunii jedhama. Suuyuun jechuun tallaa fil Quds jedhama. Tulluu takka ta Qudsii keessa jirtuuni Suuyuun jedhaniin. Achii nama maqaan Teodoor jedhaniini bara 1967 bara 1860 keessa 1860 ati naannoo tanaa maqaan kun moggaafame Suuyuunii maqaan jedhuun sosso'an jechuudha. Akkama dhaabagaa namuu dhaaba qaba. Poodiyoo akka ja'an akkama maarree ja'an akkanatti akka Hamaas illee maqaa qabdutti Hamaas jechuun amma harakatu muqaawamati al-Islaam jechuudha. Harakaa dhaaba Islaamarraa deebisu lafa Falastiinirraa deebisu jechuudha. Falastiin jechuun Hamaas jechuudha. Suuyuuninis dhaaba akkasiisan Yahudaan akka Ustaad Ibsaa Faan reefu jaansani waggaa 200 dura jechuun sochiin isaanii haa jalqabte. Gaafa isaan sochii jalqaban san lafa Falastiin tana haweeraree harkaa qabu Turkoota warra Turkiiti mootummaa Dawlaa Usmaaniyyaa tajaansan. Waggaa lolli addunyaa takkaffaa tahee Jarmanii fi gartee jarri Turkiin faanis gam tokko galanii garri Turkii kun faan cabanii Ingiliis addunyaa irratti olaanti. Kallattiidhaan maal gaafatan Ingiliis faa lafa Falastiin tana murteessine asirratti akka xiqqoon qubannu jaanii hogga gaafatan hayyuun isaanii tokko maal dhiyeesse lakki akkasni sirrii miti ammaan tana warri humna qabu Ingiliis waan ta'anii jecha dhaqanii lafa tana haa fuudhanii. Lafa tam lafa Falastiin tana jechuudha. Ingiliis fuutee haa nu mijjeessitu humna siitiin. Nutichi booda maal goona qubsuma akka ammaan tana qubatanii kana isaan baramma akka itti nama qadila kana fidan jechuudha ni dhufan magaalaa takka kanuma laalanii lafuma duwwaa tana nama lafa magaalaa namni irra jiru duwwisanii lafa duwwaa tanarra mana jaaranii fooqii jaaranii faabrikaa asit dhaabanii isfaaltii itti godhanii magaalaa godhanii mustawtin fakkeenyaaf ammaan tana ghilaaf Gazzaa yaani Gazzaa isaan warri Falastiin irra jiru tana malee ghilaaf Gazzaan ta Israa'el jara jirtu talola kana jecha nam 35 irraa buqqisan Israa'eloonni nam 35 kana addunyaa walii qabanii achi kursiisan jaaranii bakka takkatti arrama amata kana namaan gata akka Falastiin kaasaniiti irra jaaran ummanni Falastiin ammoo ummata ajaa'ibaati ummata buqqa'uu miti ummata rabbiin qubadhaa jeen hin deeminaa jeen rakkoo obsaa jeen dandeettii rabbi kenneef jechuudha. The densest population in the world jan ummanni takashamaan addunyaarra ummanni takashamaan ummata Gazzaa kan lafa gartee square kilomeetrii 40 geenye fakkeenyaaf namni dirree dhawaa beektan dirree dhawaa fi Harar jiddu hin geenye lafa hanganaa jidduudha namni miliyoona 2.3 jira. Ummanni guddaan bakka tana qubatee jechuudha. Akkana jechuun aslumarraa walafti isaanii kana jechuudha. Xiqqoon jechuudha xiqqoon tiriitii qaban gaafa dura Ingiliis lafa san qubattee ummata kana qubsiisanii warra Israa'el kana lafa odoo Turkoonni jiranuu lafa bituu eegalanii beek dubbii walitti illee bubuusee taarifa duritti hin deebi'aa Falastiin ammarraa deemee hoggaa Ingiliis dura lafa san qubattee dhiifama odoo Ingiliis lafa san hin qubatiin odoo Turkoonni qabaniiti bitanii lafa hedduu ummata warra Falastiinotarraa lafa hedduu qabatanii mijjeeffatanii gattaan jechuudha. Hatta lakkoofsi isaanii guddateeti afaan Yahudaa afaan hojii nuuf haa ta'u jechuun odoo ganaa biyyan jaarratiin hiriira bahanii gaafachuu turan. Hiriira bahanii afaan hojii mootummaa paarlamaa keessa nuu seenee Oromoon dillutuun afaan hojii haa nuu ta'u hin jettu. Afaan hojii haa nuu ta'u jedhanii lafa san keessatti hiriira bahutu bara 1940 takka 42 naannoo tana odoo ganaa gartee wanni irra jirtu Turkiin irra jirtu lolli addunyaa ta'e Turkiin erga kaate booda Ingiliis akkasii haala mijjeessitee uummanni kun qubatanii xiqqoon baruma 1948 isaan qubatan kana namni dura beekamtummaa kenne Ameerikaan taarrallee ilaa dhumatti itti wareegamtu jechuudha.
إلى أمة توريكم جرت أمريكا أرمو خليلا نمتكو استقالة قد ministeri wujud ministeri خيسا بيرو wujud ministeri خيسا تجاوب تمام دم ورانا في مالي توانا كسيتي ويا الرا استقالة قد أني بجتها أمريكان إسرائيلي باف تدبي واني جدوي تجي قالي تيجنا كم جرتو جت الجزيرة قبلا لا ودو الرا تنقول خياري دقيق بجتها سواني تدبي سينا نجافتي أمريكا مال رتي خسارتي جافا سام بجتها قداتو إسرائيل رجعنا كمي سبب خنا أمريكان خسارتي وجامي أن خسارة سانجي ساقودو فرج جواني مفينة كم في دي أنا نقول بيس جي أران تكتيس الله أكبر أكمل غرغارو جرتيه حتى هم إسرائيل خرامله ديم جرتيه تو بيتو للغة زادا منوتي وني غمچو نسين غمچو سو فدو متا خنجي غزي اون ديرار ولي مودن غاري بيتي ومني بوغا مني غزادا ومتا بكتي بكتون قبل غرغار سن قبل امو ومتا فرا دور فرا دي بيس دفاع غدا إسرائيل ميشالي غدوم بيكم غارو ومتا بامبرسيتي مي سيرچ غدا بامبرسي ورا ورانا إسرائيل جاء سيرچ غدا بامبرسي خايدا موتمان إسرائيل كيغاوي بامبرسي بجتا وجو خيستي والله بجتا وجو خيسة جرونو بجتا وجو ورا إسرائيل تا خيسة ورانا إسرائيل ورانا يهودا خجا نمحا ورانا إساني خنا خيسة غازيتانيوني خون أدوان كمان غازيتانيوني فيديو نما ورابني فيديو هتو قدي فمي إساني إفتيس نجو لكانت خنجي بويجو هوغا ونكو ميديا را والغي مال جامي ورانا خينيا خنا مكان نبدا بامبرسي بجتا خيستي حرام نويتي نكالا كيا منستيرين بامبرسي رمدي في بامبرسي وفتان تقول لي وران إسرائيل بامبرسي نفن نجور يسر ديوتا ناما لولي قالي نما مكان إسا محمد ديف جانين محمد ديف يجون ماما خيسوما جانين ماما خيسوما مالف جانين بيت أما خربراتي مكان إسا أبالو سغلي جانين إسرائيل إسا خنا جيف رافيالي سغلي ولي تغوتيتي هندوني مجانكم حماس حركة حماس قايدة قيادة أغرتي اتقافتما لما ورانا إساني دينينتي دللا نما دليتي أداك BBC محمد دايف يعني أفان عربين بيك محمد دايف يدني أكاسي بريد محمد دايف يجون دايف خيسوما يجون وان خيسوما جانيني حماس بكيني جور بربادي كويتوانتي وان إسرائيل بكيني جور بربادي كويتوانتي يجمال بودا جيرتو خيسوما بولجا الرأس بولي بروتشي بولي إفتانتشي بولي بكاددا بولا بيجو هنگاران تنا ربي دبوي ساتو سيسي هنگاران يجر ورانا بيجا توربا بيجا خداشان دورا أكتوبر مباتين تماري توربا لبسم إسرائيل رجع كيف همسان نمني كنديسة وان تنجيسة إنيو حماس قال لي محمد ديف جان خنيج محمد ديف يكون نما ربي دنديتي أداخل نيفي حاجة الرا نما خرجان دنديتي إسا فيلموتا يرد لقى متاجن غرف الدراسة نما دنديتي أدا ربي خنيف تاريخني بيجات هربا خانو لافتو تلا على تاريخ لا فامي أنو قلبي يخيس دي أكن إسرائيل دور قرات ديفي أما أنت أنا حماس لالي جينومي تكامتي والله سنجي ودو لفا بشاني جاني أمريكا في بلاد أبجو باتي وانا بيجي دينغت دقا فتسان إسرائيل إجابنا تكت ميليشيات إرقيني راقودنا نفقات إجابنا تكت حماس بكي راقافتي وانا دوني تلقون مالي مركا وبهارا تياري تلقان إسان اكتبارا رسول طيارة نورمالة مت طيارة عادية مت طياري راداري إسرائيل خون رادارو تكالي الدنيا كبدورة راداري وان سنهار كندندو راداري طيارة جزء برا أفرو لا لجأ قام إني راتول فميني لا قام سبيلة طياري راتول فميني لا سبتسا طياري سنتفيقوني لا حاجة إني سمي خيسو الفقاتي نلا وان خنهم دا قالي جسون كندي سيدي saffisa shimbirroo godhedha. Ol fageenya hanguma qixa shimbirroon ol fagaattu akka xiyyaaratti ol hin fageessin. Raadaarri awutomaatikaalii dalaga namni na ajaju ifiif beeka. Akkanuma laaleetuma saarufatti gadhiisee waan san dhihee bulu. Ispiidii shimbirroo godhe. Qaama immoo qaama gartee raadaarri arguu hin dandeenyerraa dalagee jechuun waan san. Akkasitti seenan. Akka isaan itti seenan hanga ammaa
mootummaan addunyaa gurguddoon gaddeesseeti hayyoonni addunyaan ni qabneetti qorachuu jirti. Waan ajaa'ibaa. Tasan daranii mas wanni Israa'el darare. Hogga tura mooraa san keessa bu'an bifa Gazaa Israa'el san keessa Gazaa qaban isaanis. Gazaa san keessa gidee bu'an qaxxitaa garam qajeelan. Qaalichi diininatii khaxara ta'uusaa hara iccitii bakka iccitii lafa san jaan Israa'eloonni namoota bakka san eeguu fi aangawoota guddaa malee namuu beeku. Oduu gamanan jiin qaxxitaa eessa qajeelan bakka sanii qajeelan. Lafa san dhaqanii kaambii san keessaa nama jajjabaa namoonni amma isaan harka jiru nama akkamii nama gartee Israa'el ni qabna jettu itti gaafatamaa amma kan manuti misraaqizii jennu kana warri biyya beektan misraaqizii izii gama Gazaa sanitti walakkaa xiqqoo malee biyyaa hoogganu qaalicha kan ilma adaadaa jaartiin itti haa hundaa keessa jiru firoottan ministeera bishaanii itti adaadaa taatiif moomaarree taatiif ijoollee afuuta kanaati jira itti gaafatamaa dhimma waraana guddaa qaalichi itti gaafatamaa dhimma izii Gazaadhaa hajaan kun ministeera sadarkaa ministeera isa aangoota qabammaas namoota kana hedduurraa guuranii walii qabanii ta'anii if shaffanuu fi dha'u jirti Gazaa Israa'el jechuudha. Uummanni Gazaadhaa wanni inni rakkate takka bakka nyaatu waan nyaatu akka hawaasa akka waraanatti miidhamaa hamaa miidhaman jiran waan nyaatu dhabuudhaa fi bakka bishaan irraa dhugu dhabuu bishaan biyya sanii bakki irraa dhugamu eessa Israa'el irraa dhugan. Israa'eliif bombaa'iidhaaf turifni waatii 220 ol megaawaatii 220 ol Israa'eltu hidhaaf megaawaatii 60 fi meeqana biyya keessaa qabdi Gazaan. Kan isaan qaban kana duraa dhoyiteeti 220 wahii isi qabdu sanii irraa murtee akka walii galatti yoonii fi lolli kun eegale wanni sodaatamaa jiru Israa'el biyyee nyaatti ni daaroyti haga ammaa guyyaa 10 wayii booda lafa Israa'el keessaa Hamaas baasuu hin dandeenye. Duubaa dha'u jira. Israa'el raga ba'u jirti. Israa'el raga ba'u jirti. Aljaziiraa fi miidiyaalee addunyaa laala. Humni isaanii humna laaftee miti. Uummata Rabbiin bira jiru ta'uu kana beekna. Waraana san ta'uuf jaan Quraanaaf fazuu qabda jaan. Uummata khaxar Rabbiin akka addatti isaan uume. Allahu akbar. Duba Rabbiin isaan anassaru Rabbiin oliin isaan haa deemu hedduu wanni isaanirraa ja'an hedduutu jira. Haasoo dheeressuun duraa taati. Harakaa Hamaas tana namni dura gadhaabe sheekha keenya Sheekh Ahmed Yaasiin Kajaansa. Harakaan Hamaas gaafni isiin if dandeessee Gazaa tana kophaa qabatte lafa Gazaadha. Falasxiinii fi Gazaan Falasxiin waliigala biyya isaanii ta'e Israa'el lii wajjirra wal qabu jiran tana. Gazaan ammoo lafa muramtuu xiqqoo takka jechuudha lafa akka mareefu jennu warri waa darbuu danda'u uummata kana. Taan ammoo lafti Israa'eliin seenne ififammoo akka feete gootu ta Falastiin jettuun ta biraa takka gamana jira ta isaan akka fedhan godhanii ergaafni isaan muramanii higgaawii seera guuttatan bara 2006 mircaa gaggeessanii lafaan gasan muratan. Harakaa kana namni gadhaabee abbaatti ta'e Yaasiin Arafaatii Rabbiin tokkichi rahmataa godhuu fi amma itti gaafatamaan isaanii itti gaafatamaan waliigala Khalid Mishaal ture. Khalid Mishaal irraa ammaan tana alicha mee ustaada maqaan aadaa isa kam baanta itti gaafatamaa harakaa Hamaas ammaan tana